Haalli ijoolleen keenyaa yeroo ammaa biyyoota Arabaa keessatti rakkoon irra gahaa jiru. Akkasuma taatee yeroo ammaa biyyoota keenya keessa fi lafoota garaagaraa irratti ta'aa jiru. Baay'ee kan nama dhiphisuudha jechuudha. Nama suukaneessee miira keessa nama galchuu haalli mootummaan Itoophiyaa irratti raawwataa jiru uummata musliimaa irratti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii Munaa 24 like, share, subscribe gochuu akka hin daganne ani Munaa 24 jechuudha. 24 Munaa 24 like, share, subscribe godha. Koomentii barreessaa isin jechuu barbaada. Haalli yeroo ammaa ijoolleen keenya biyyoota Arabaa keessatti rakkoon irra gahaa jiruu fi akkasumas haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti taateen yeroo ammaa deemaa jiru baay'ee ulfaata jechuudha. Hordoftootaf kabajamtoota kiyya maaliif hojjettanii ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jiran baay'ee rakkoo hamaa keessa jiran jechuudha. Viidiyoo garaagaraa yeroo laaltan irratti yeroo akkasuma miidiyaa garaagaraa irratti argitanitti ijoolleen keenya mana namaa kan dalagan maaliif rakkoon wal qunnam gara gudeeddaa kanaan dhufuu danda'e? Sababni maalinni ka'umsi eessa? Viidiyoo asiin dura mucattii Dubaay keessatti dhiirota 3 irratti raawwatame mucattii sana irratti ijoollee 3 gudeedan sana irratti asitti waan kana irraa dubbachuun akkasuma ammallee mucaa Joordaan keessa jirtu irratti rakkoo hamaatu deemaa jira jechuudha. Ijoollee keenya rakkoo hamaatu gahaa jira jechuudha. Inni kun kan balleessu maa'inni kan dhufu maa'inni tokko mana namaa akkasuma mana dalagan keessatti tokko immoo badhee baameeti jechuudha. Kuni ka gaafa sanii suni taateen suni haati ilmoo ofii akkamitti waan hin taane gaafii guddaa natti gata'e jechuudha. Ilmoo kee fakkeenyaaf isiin namni ilma musliimaa dhiisati abbaan fedhee ilmoo isaa waan badaan dhalasisu. Abbaa fedhee waan taane kiristaana ta'e musliima ta'e waan kana abbaan fedhee dhalasisu ilmoo isaa waan hin taane barsiisu. Dubartiin suni ani ilmoo isaa akka taate shakkaa jira. Ilmoo isaa akka hin ta'initti shakkaa jira. Maaliif wanni kun biizinasatti jijjiiruu dandeetti. Nama of biratti galchitee an akka yaada kootti fakkeenyaaf si fuudhu ilmoo kee waan hin taanetti hin ergita. Keessattuu gara gudeeddaa ani baay'ee tokko kan gaafii guddaa natti ta'eessa jechuudha. Adeemee mullee mucaan Joordaan keessatti ilmi isaanii bakka biraa jiraata. Garuu biyya biraa dhufu sanarraa mucaa hojjettu isaan bira hojjettu sanarratti rakkoo biraa geessa jechuudha. Maatiin bira jiru immoo ofii fedhii isii otoo isiin fedhii qabaatu taate waa tokko isinitti malaalaa. Otoo mucattiin sun fedhii isiitiin kan nama sallaaltu taate wallaahi billahi nasbee isii baasan jechuudha. Nasbee isii kuni rakkoon eessa jira? Ilma isaaniitirra jira jechuudha. Ilma isaanii san dubartoonni uummanni adiin jechuudha. Ilmoo isaanii otoo kijibu hin kijiban jedha. Odoo balleessu hin balleessu jedha. Mucaan sun amma akkasiin hubate sirriitti hubadheef jechuudha. Amma ilmi isaanii bakka biraatirraa dhufe Joordaan keessa jirtu suni dhuguma dubbiin isiin jette dhugaadha. Dhugaa ta'ummaa inni uummanni adiin ilmoo isaanii yoo waa balleesse hin balleessan jedha. Abbaa feetettu himuu dandeetti argaatumaan jirra jechuudha. Ija keenyan argaa jirra. Ilmoo daa'imarraa argaa jirra guddaa dhiisate. Maaliif ilma isaanii san xureessuu barbaada? Nuti jechuudha. Warra isaan bira hojjennu xureessuu barbaadan. Dhugaa jirtu dubbattee mucaan jechuudha. Garuu namni tokko sagalee ta'aa fi maaliif hin jirre mucaa kana jechuudha. Mucaa kanarratti rakkoo digamuu masgiidatti dhufee baay'ee tokko qaraana nyaatte. Dhugaa rabbii dubbachuuf maaliif sirriidha? Biyyi sun biyya fokkataa wayiiti. Biyyi sun biyya fokkataa. Waasitti godhuu danda'u. Dhugaatii garaagaraatu jira biyya san keessatti deemee argee jira. Lafti deemtu hundi bakki deemtu hundi bakki teetti hundi dhugaatiidha jechuudha. Dhugaatiin isaanii waaqa aarsuu maal jechuu kana bichaa biyya lafa kanarraa biyyoota deddeemeen jira. Nama wajji deddeemeen jira. Hanga argutti lafa akka biyya san ergeen beeku. Kanaaf jechuudha mucaa sana sagalee ta'aafi. Mucaa kana sagalee ta'aafi. Wanni isiin suni daa'ima biyyaa baate maatii ofii gargaaruuf biyyaa baate erga biyyaa baate immoo wanni kun erga irratti raawwate odoo inni tokko garatti hafee burcinqaa kana caalu jechuudha.
warrumti bira jiru sun nasbee isii baasuu danda'a. Maaliif utuu isin fakkeenyaaf dhiira tokko biyya Arabaatti jechuun dubartiin shamarran hojjettoonni akka dhiira isaanii ilaalte taanaan dargaggeessas ta'ee dhiibbaa manaa isaanis ilaalte taanaan nasbee isaan baasan jechuudha. Garuu gaafa ofii isaaniitii balleessan wallaahi aziim hin dubbatan. Isii badduu godhan, isii hamtuu godhan, isii durii godhan, isii waa hedduu godhan jechuudha. Maaliif ilma isaanii san adii godhan. Nuti miskiina waa garaan keenya keessa qulqulluu godhin dalagii jedhan dalagu dhagaatti bu'u jedhan dhagaatti bu'u. Waan jarri jette hundumaa harka keenya kana waa meeqa dalan jechuudha. Garanni harka keenyaa kun hafeetini xurii hafe ammallee fidanii nurra kaa'an jechuudha. Mucaasonni sun hedduu tokko garaana nyaate. Wallaahi garaana nyaate jechuudha. Maaliif akka isiiti burwaan narra ga'uun beeku. Burwaan naquu namuun beeku. Nuti obboleen keenya mana manatu waa qabee deema jechuudha. Mana manatu waa dhoysa jechuudha. Akkuma biyya keenya keessa dhukkubni hamaan jiru ammallee biyyoota ambaa kana keessa dhukkuma hamaatu jira jechuudha. Nuti bara ibidda wajji galaa, xilaata wajji galaa. Garuu rabbiin immoo nama keenya obsuma namni kamuu hojjetu mana nama obsine jiraanna jechuudha. Isa bakkuma fedhe isa hojjettuun jechuudha. Hojjettuu walumaa galattuu obsa dhiifama. Obsa qabdi. Obsatu kana nu boosise malee jaalannee miti. Obsi waan nama goone hin qabnu. Obsi waan si goone hin qabnu. Obsi bari xaaqaa uffannee deemna halkanii guyyaa jechuudha. Xaaqaa dirra keenyatti uffannee ittiin hin rafnu maaltu hafa. Sa'aatii 24 xaaqaa uffatta jechuudha. Sa'aatii 24 xaaqaa uffattee deemta. Kuni maal inni obsa qabaachuudha jechuudha. Yuunifoormiin garuu kabaja maali uffata waan ta'eef doktora meeqatu uffata. Garuu immoo addaan jira. Ka gogaa akka gogaattu jira. Kana keessaa maaliif ijoollee ilma musliimota irratti surree uffattee deemuun garuu immoo nama giddiin waan si goone hin qabdu. Kana obsineetiin hin deemna jechuudha. Kana obsinee mucaa sanarraa fi waa'ee mucaa sanarraa kaasee mucaan sun dhugaa jirtu dubbatte. Akkuma dhugaa jirtu dubbatte argaa jira. Ollarratti argitaa, mana keessatti argitaa, badheetti argitaa waan raawwatamaa jiru. Hamma ijoollee isaanii dhoysaniif jechuudha. Dhugaa isiiti mucaan sun jechuudha. Maaliif yoo ijoolleen isaanii waa balleessee tokko na yaadadha. Wanna xiqqoo wayiitu bade. Beeka. Wanna xiqqoo wayiitu bade. Wanni xiqqoon badde sun eenyurra oolte nama sanarra oolte nutirra oolte jechuudha. Wanti kun suma yoo fakkeenya filmi isaanii waa balleessu ta'e eenyurra oolte. Mataa keenyarra oolte. Mataa keetirratti buusan. Balleessituun seekaa wantoota ni seekaa. Garuu kamastaawwatii fakkeessee waan hunda ilaa ilmootti ilma hojii manaa dhiisate ilaa ilmoo daa'imaatti waan hunda kan godhu garuu eenyutti miskiinan tana jechuudha. Warri keessa miskiina, warri gubbaa miskiina. Dhugaa isin jedha namni keenya miskiina. Keessattuu ijoolleen keenya Oromoo kan taate miskiina. Daladuun akka ijoollee Oromoon jirtu yoo dhugaa dubbanne maal ijoollee bakka hundattuu ufsassatu argaa jira saraati. Nuti immoo ufsassatu hin beeknu. Humnaan dalagna jechuutti buune. Kana nutti arganiitiin lafa deeman hundatti bakka deeman hundatti ijoolleen keenya miidhamte. Fidanii mana keessatti mana hojjettoota akka fidanii mana keessatti akka gudeedamtu taasisan. Kuni wallaahi dhasii waan fokkataatu dhufaa jira jechuudha. Asumaan taatee yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa keessatti ijoollee keenya shaahidoota ta'aniif Rabbiin jannataa firdawsa isaan haa gammachiisu. Akkasuma anawaan ijoolleen akkasuma hedduun wallaahi hedduu qalbii keenya cabse jechuudha. Dhaammachuun isaa Rabbiin jannataa firdawsa isaa haa gammachiisu. Mucaan sun dhaammatee du'e. Rabbi warra jannataa isa haa taasisu. Baay'ee uummata garaaraasee baay'ee uummata booresse ijoollee hedduun dhaammatanii yeroo manaa ba'an dhaammatanii ba'anii jedhanii dubbatanii harmeetii yanan dheekin jedhee kabayitu jira. Obboleessa kiyya abbaa kiyya yanan dheekin kan jedhee bayitu jira. Kan manatti hin deebine. Maaliif Rabbiin jannataa firdawsa isaan haa gammachiisu. Shahiida irratti du'uun isaan warra jannataati.
baay'ee nama gaddisiisa. Wallaahi haalli biyyi keenya ani waan tokko dubbachuu kan barbaadu ijoolleen musliimaa taate yeroo ijoolleen kiristaanaa masgiidaaf dubbattu wallaahi dhasee yeroo ijoolleen kiristaanaa masgiidaaf dubbatu yeroo ijoolleen musliimaa abiyyiif dubbatutu na'aja. Isiin suni amantama tokkollee hin qabdu jechuudha. Wala musliima, wala pheenxee, wala ortodoksii. Mootummaa Dubaayii yoo fudhanne fakkeenya fudhaa. Mootummaa Turkii yoo fudhanne fakkeenya fudhaa. Kiristaanaa kuna maaliif hin agarre? Amantaan namiitu ni kabajama. Fakkeenya mootummaa Dubaayii amantaa ortodoksii kabajeefii jira. Maaliif ree? Mirga nama sanii eeguudha. Mirga nama sanii eeguudha. Mirga amantaa sanii mirga ati bar biyya san guddistee masgiida kamtu kaartaa pilaanii qabu. Gaafin asirratti eshi masgiidni kaartaa pilaanii qabu. As deebi'e beeti kiristaanni kaartaa pilaanii qaba. Abaddan wala beeti kiristaanaa wala charchii eshi as koottaa beeti kiristaanaa boriiftaan bakki itti awwaalamoo yoo jiru. Boriiftaan qarbilleen akka kaartaa pilaaniin itti baamu jedha. Yaa Rabbi nu baaseeti. Wallaahi asiin ani takkaan dhageenye takkallee dhageenye. Beeti kiristaanillee kaartaa pilaanii qabaan dhageenye. Masgiidnillee kaartaa pilaanii qabaan dhageenye. Masgiidnillee karabbiiti. Warroonni amantaa ortodoksii hordofanillee ofii isaaniitii ijaarratan. Warroonni amantaa musliimallee ofii isaaniitii ijaarratan. Ummata ijaara. Masgiida kana ummata ijaara. Qur'aana Rabbiitu keessa jira. Namni kun gaafa amantaa musliimaa tuqu, gaafa amantaa ortodoksii tuqu, boru eessa ummata biyya kam keessa jiraata? Biyya kam bulcha? Eenyu bulcharee? Biyya keessatti qaqqaba. Musliiman bulchuu, ortodoksiin bulchuu, eenyu bulcha? Gaafa kana amantaa musliimoota, amantaa musliimaa fi amantaa biraa walitti buusuuf deema. Sababeeffachuu kaartaa pilaanii ishi biyyoota lafuma jiru hundumattuu kaartaa pilaanii masgiidaan dhageenye. Maaliif ree? Masgiidni kaartaa pilaanii qabu. Dachiin karabbiiti. Kaartaa pilaanii jedhan malee kuni mala siyaasaa ittiin uummata deeganii biyya burjaajessanii mootummaan kun garuu akka ittiin yaadu bichaa naa galuudha. Gaafa uummanni milaalaa warroonni duraan abiyyi hordofan hundi isaanii wallaahi dhazii namni haqa namaa tuqu Rabbi warroon illee namni amma abiyyi deeggaraa jiru eenyunni takkitti asan daabuu intala takka isiyyuun beeku Rabbuun nan beeksise. Ijoolleen kun garuu ijoollee jimmaati. Warroonni duraan abiyyi deeggaraa turu hundi isaanii wallaahi ammallee Rabbiin fuula isaatti haa deebisu. Ummata musliimaatti fuula deebi'e. Kichuu dargaggeessi kichuu lafaa dhufaa jiru. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Rabbiin dargaggeessa jannataa isaan haa taasisu. Isaan warra jannataati. Isaan shahidummaan du'anii. Rabbiin nutillee karaa kanarratti nu hajjeessu. Wallaahi dasiin bifti abiyyi waa takka siin godhu. Takkitti asan daaboo fudhanne. Isiin takkitti asan daaboo bifa abiyyi jaalatte malee abiyyi maatii isii san gargaaree maatii isii san waa godhee maatii isiyyuun beeku kan fudhachuu qabdi bira. Abiyyi isiyyuun beeku. Warroonni irraa fayyadamuuniyyuu warroonni irraa fayyadamaa jiranuu amma abiyyitti gargaaraa jira. Hin beekne ijoolleen irraa fayyadamaa jiran warroonni lafa kennamaaf jiran. Dubartii takkatu gisee tokko Adaamaa keessatti jechuudha. Dubartiin suni gisee tokko maal goote'anii uummatatti garagalte. Ila abiyyi namni akkatti waa argatuuyyuu amma isatti deebi'a jechuudha. Dubartiin sun lola bantee maali jettee deeggartuu garee jaraa taate manas argattee lafas argatte. Warroonni akkatti irraa fayyadaman immoo jiran hedduun isaanii jiran kan musliimaa jira kan kiristaanaa jira kan pheenxee ortodoksii jira. Garuu immoo uummanni yeroo san irraa abiyyi irraa fayyadaman amma mootuyyuu isatti deebi'ee jira. Maaliif hojii isaati jechuudha. Ani biyya bulchaa ani waggaa 10 bulchu hin ta'u kun waggaa 10 bulchi Rabbii guyyaa 10 sin bulchu inshallah.
Maaliif ummata muslimaa tuutte. Rabbiin achirraa kursiin bara. Homaa bu'aan qabdu. Ijoolleen tiktookii kursii irra kasi caaluu irra taa'aa jira. Yeroo ammaa kanatti jechuudha. Warroonni tiktookaraa, warroonni giiftaraa yeroo ammaa kanatti kursii irra taa'a. Kursii keetii caaluu irra taa'aa jira. Kursiin maalinni faayidaa hin qabdu. Abbaa fedhee maan taane kursiin faayidaa hin qabdu. Baraaramni kursii akka bira ta'a. Kursiin uummata tokko siin qabu. Garuu inni sii qabu akkamitti biyya isaan bulchaa? Karaa kamiin uummata hammadda? Karaa kamiin uummata barbii ati ergi jireenya abii jechuudha. Ergi jireenya isaa keessatti gara aangootti dhufe uummata hunda lafarraa xarabuuf dhufe. Erguma inni dhufe duuti dhaabattee, lolli dhaabatee, uumaati dhaabatee biyyoonni hundumtuu nagaa jira. Wallaa ilaa Yamaniidha jechuudha. Yamanii fakkeenyaaf lolli akka hamaatti baay'ata. Ilaa Yamanii qabbana qabdi. Garuu ergi inni abboo gisee mallasillee akkatti nagarre. Kuni yeruma hunda jechuudha. Addaan cituun hin jiru. Taataataataataataatti gochuu achi. Guyyaa Rabbiin si kaasu jira. Namni musliima tuqe hin turu. Kun immoo beekamaadha. Kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa. Isinillee laayikii fi sabskiraayib godhaa. Isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi.